Aliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii an naga kootii isinis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatni isinin jecha egaa har'as jechuudha akkuma baratame barumsa haaraa viidiyoo haaraan tokkoon qabadhe isiniif dhiyaadhe jechuudha. Barumsichi haaraa viidiyoon haaraan irra isiniif qabadhe dhiyaadhe jira jechuudha. Appilikeeshinota qarshiidhaan takkaahu mallaqaan bitaman jechuudha. Akkam goonee tolaan arganna eessaan arganna waan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Isa dura gurguroonni garraadhaa YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan jechuudha. Kottaa seenaa subscribe godhaa isiniin jecha maatii keenya ta'a isiniin jenna. Subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Hoggoo subscribe gootan mallattoo fuulduratti mul'atu san al takka gadi tuquudhaan ol kan jedhu irratti subscribe kan jedhee ol kan jedhu irratti yoo hundeeffatin wantoonni tun yeroo yeroon gadhiifnu isin bira gahuu hin danda'u jechuudha. Isa ol kan jedhu irratti yoo hundeeffanne jechuudha. Isa kana hangana jecha intro kana booda gama barumsaatti achi sin dabarsa. Egaa ammas deebinee dhufne jira jechuudha. Egaa amma jechuudha gama barumsichaatti achi isin dabarsa jechuu asumaanii barumsichi keenya haraadhaa appilikeeshinicha iddoon isin argattan booda dhumarratti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Appilikeeshinicha gadi buufnaa hogguu gadi buufnee jennee bifa kanaan waan takka illee nu gaafatu nuuf banama jechuudha. Hogguu inni bifa kanaan nuuf fideetiin jee jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Inni bifa kanaan nuuf fideetiin jee eksi dhoyinee keessaa baana jechuudha. Takka hoo daawunlood Virginia haarawaa dhufee jira. Takka hoo haarawaa dhufee jira daawunlood godhu jechaatiin jira jechuudha. Kanaaf jechuudha nuti gabaabumatti bakka daawunlood jedhu tuquudhaan amma bakka kana hayyama kenninaaf jechuudha. Hogguu bakka kanatti hayyama kenninee fi haala kanaan daawunloodiing kan jedhu kun bifuma argitan kanaanii bu'aa jira jechuudha. Kanaaf mee daawunloodiing kan jedhu kun haa xumuramu isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif hogguu haarawaa isin jalqaba seentan yoo Virginiin takkaahu ammoo haarawaa abdeet ta'ee jiraata jechuudha. Appilikeeshinichi kun amma na bira tureetiin jira. Kanaaf amma haaromsa barbaadaatiin jira jechuudha. Isin yoo barbaadan haaromsa isaallee hin barbaadin eksi kana dhoytanii keessaa bahuu dandeettan. Kanaaf mee daawunloodiin kun haadhuma tu'inee walitti deebina. Egaa bifa kanaan jechuudha deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Kanaaf amma ergaa bifa kanaan keessa galee isin abdeet yoo isiniin jedhe eksi illee dhoytanii keessaa bahuu dandeetta. Eksi gubbarra waan jirtuuf jechuudha. Dhiifama. Kanaaf amma appilikeeshinota geemiidha kan tapha ittiin taphachuu danda'an fakkeenyaaf kan akka PUBG Mobile jechuudha. Aappii baay'ee as keessa jira. Fakkeenyaaf mi'aan amma yoo sarchi godhullee barbaade akkanatti haala kanaan soqillee buufachuu danda'a. Lakkii nama mee sarchi godhuu barbaade Kine Master Pro haa barbaadu. Fakkeenyaaf Kine Master Pro jennee haa barbaadnu. Fakkeenyaaf Kine Masterii isa mallaqaan bitamu jechuudha. Isa haa barbaadnu amma fakkeenyaaf Kine Masterii barbaadaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf Kine Master Pro kan jedhu haa barbaadnu fakkeenyaaf as keessa jechuudha. Lakanaan jechuudha Kine Master Pro kan jedhu kunoo amma naaf dhufee jira jechuudha. Kine hogguu an kunoo Kine jedhee barreesse osoo an master hin jedhin iyyuu naaf dhufee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha akkuma argaa jirtan kanatti kunoo isin guutuu barreessuu dandeettan yoo inni isiniif fide wanti guutuu barreessaniif illee hin jiru jechuudha. Kunoo bifuma argitan kanaan Kine Master Pro naaf fideetiin jira. Haala kanaan jechuudha irratti gadi dhaya hogguu buusuu barbaada ta'ee anama fakkeenyaaf daawunlood kan jedhu kanatti bu'uu qofa wanti takka illee irraa hin eegamu jechuudha. Haala kanaan kunoo naaf bu'aa jira bifa kanaan jechuudha. Appilikeeshinota fakkeenya ani isa kana isiniif kaasee jechuudha. Isin aappii biraa kan barbaadan buufachuu dandeessan bifa amma an isinitti agarsiisa kanaan jechuudha. Aappoota baay'eetu as keessa jira kan mallaqaan bitaman tolaan argadhaa isiniin jira kootaa as keessa aappii beeksisa hin qabne kan beeksisa irraa bilisa ta'e kan ammallee qulqullina ol aanaadhaan isiniif waan barbaadan hojjetanii kan ammallee mallattoo appilikeeshinaa takkaahuu watarmaarkii garaagaraa hin qabne jechuudha. Hogguu waan tokkoon dalagan fakkeenya Kine Masteriin kun hogguu viidiyoo ittiin edit goone jechuudha. Mallattoo tokkollee gubbaa irratti kan aappicha maqaa isaa himu hin qabu jechuudha. Viidiyochi keenya qulqullinaan ittiin hojjechuu dandeenya haga
4K jechuudha haga eegana ammallee full HD itti waraabuu dandeenya jechuudha full HD 4K waraabuu ni dandeenya edit gochuu ni dandeenya ogguutit goone hanga sadarkaa sanitti ittiin eegana ammallee akka barbaannetti hojjechuu dandeenya jechuudha isa kana hangana jecha hanga barumsa birootii walitti deebinutti osoo isiniin hin jenne jechuudha iddoo kanatti wanta walitti garsiifnu tokko jira appilikeeshinichi kana eessa arganna jettanii akka gaafii isinitti hin taaneef jechuudha appilikeeshinichi iddoon isin argattan linkii an amma isiniif kaa'u kana tuquudhaan jechuudha al takka linkii kana qofa tuquudhaan argattan jechuudha linkicha an viidicha isiniif waraabu kana jala isiniif godha jechuudha ogguu linkicha an isiniif kaa'e kana keessa galtan jechuudha haala kanaanin linkicha keessa ni galtanii ogguu linkicha keessa galtaniitiin jettan gabaabbinnumatti waan barbaadan sana argachuu dandeessan jechuu gabaabinaan isinitti agarsiisu amma kuno bifa amma argaa jirtan kanaan keessa galtanii ogguu keessa galtanii haatan jechuudha search linkii nama isiniif kaa'e kana kuno isin fuuldura search godha sekendii 5 illaa isa hin eedanii kuno akkuma argaa jirtan sekendii 5 illaa jira isa kana jechuudha sekendii 5 kana eeguudhaan haala kanaan jechuudha sekendii 5 ogguu eedan ufumaan isiniif bana jechuu ogguu inni haala kanaan search godhee naaf banaa jira kunooti appilikeeshinichi isa kana jechuudha walumaa galatti appilikeeshinichi isa kana asii buufachuu dandeessanii jechuudha miidiyaa faayil irra jira Play Store keessa hin jiru isiniin jecha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha